ittiin ijoolleedhaattiin bilbiltu sanirra ragaalee hedduutu kanarra bara hannan adiidha akka agarnu jedhanitti eeguu hin qabnu bara. Micayyoo roobii duutee barisaan kiinnoo feesbuukii bara 2021 irraa kaastee fayyadamtee hin beekne micayyoo roobii duute kamisa isaanii xalayaa barreessitee feesbuukirra maxxansuma san maxxansuuf jettee micayyoon tun du'aa kaatee gad deebitee ciistee kamisa san. Ijoolleen tun micayyoo tana qofa miti Oromoo hunda tuffatte. Oromoo hunda tuffatte. Oromoo walitti qabdee tuffatte. Tuulama qofa miti Oromoo kutaa 11 hunda tuffatte. Dhuga rabbiitiin isinitti hima. Maaliif namumti immoo jecha namumti gaafa fidanii Oromoon cabee gargaara. Oromoon shalaggatu. Ofi boontu eebii amma ani maalan yaadaa jira seetee FB kanarratti waggaa 3 tureef kanaaf meebii ani gadhiisaa jirtu kanarratti argeera beektaa waa'eedhuma amantii kiristaanaa gadhiifti. Waggaa 3 dura immoo isheen musliima taate. Kanaaf dhaabdee laata kanaan biraa bananteerti kan jedhu sammuu keessatti dhufa kana biraan qabu. Ati fayyadamtuun qabdu micayyoon. Bareedduu Oromoo jettee qabdi kan biraatis ani waan hunda qoradhee irra ga'eera jechuun karaa keessatti. Ijoollee dhummaan ganda isaa ijoollee dhummaan aanaa isaatiyyuu jechuun irratti ragaalee hedduuf naannanii fidanii isuma tajjeesedhanii kan ragaa irratti ba'an hedduutu jiran keessodha. Dhugaa rabbiitiin sitti hima. Micayyoon akkatti waa fayyadamuu qabdu. Waa hunda isatu xeelabee harkaa qaba. Amma isa jechuun maal fayyada qoy amma inni waa tokko yoo hidhame yookaan waa tokko godhame malee erga yoo miti yeroo waa'ee mucayyoo kana dubbatamu jalqabu mataan na dhukkuba. Waaqa bakka maaliif waan ta'e hin beekan sirumachuudha. Dadhabnu albeen micayyoo tana takkitti qalee dhiira isaanii 100 qalee deebisuu danda'a. Rakkoon qabdu sun. Gumaa baasuu fi dhugaa baasuu irratti sun rakkoon qabdu itti deemina san. Maaliif reeffa micayyoo tanaa kabajaa ishiif maluun maaliif iddoo qabiriin kenniniif sheekumti shaayida ishii qabsiise sun. Haala kanaanii shaayidicha qabsiisanii shaayida qabsiisne jedhanii qofa sooshaal miidiyaa irratti haasa'uudhaaf jechuudha. Keessudhaanis amantaan kun akkasiin salaati akkasiin qara'iin hin jiru ijoollee tanaaf. Maaliif barbaachise? Gaafa fagaarri muummicha wantoo fakkaatee nutti as ba'u kiyyaaraa fi maaloo ofitti naxxufi dhufanii nama 100,000 nama 8,700 halkan guutuu irra bulanii miti. Lubbuun micayyoo tanaa maaliif ustaazota irraa maaliif waa dhabde? Maa waan jenne sheekoliin maa shaayida maa qabsiisarree yoo callisu? Kana gulmaan intalli Oromoo isaaniif oolte. Kana deebiin intala deebiin Oromoo biratti kabajaa qabdi. Oromoo durii biratti. Dubartii Oromoo beekuu baaterree dhiirri Oromoo farda ofiitirraa bu'eet ofii lafoo deemaa ofii miilan deemaa dubartii miilan deemaa jirtu yoo argee farda ofiitiin karaa kochisiisa. Dubartii dura lagan caane. Dubartii siiqqee qabattee hoo baate waraana ka'etu dhaabbata. Isa durii san keessatti sirna durii san keessatti aadaa durii san keessatti. Dubartiin haadha gootati. Warri nuti har'a bar gootota keenya jennee ittiin fokkorru kuni Jawaar sinarra bar mataarra godhatanii goota keenya jettanii ittiin dhiichisan kuni dubartiirraa dhalatee bar. Ishiitu ji'a 9 garaatti baatee waggaa meeqa dugdatti baatee irraa miiccee waa meeqa wajjin argee guddise. Gootummaarree bar dubartiin wanta kam keessatti dubartiin gaheen shoorri ishiin taphattu olaanaadha bar dhiirarra. Ijoollee guddisuu irratti dhiirri ala oola. Aadaa barsiisuu irratti, duudhaa barsiisuu irratti, safuuf safeeffannaa barsiisuu irratti dubartiin shoora guddaa taphatti Oromummaa keessatti. Maaliif ajjeefamtee akka kanatti shirri irratti xaxamu? Sila fira hin qabneefi intala Oromootii bar. Intala abbaa saniitii miti, intala namicha saniitii miti. Kana dala sararaa beeka micayyoon ofiin of hin ajjeesne. Osoo micayyoon ofiin of ajjeeste
abbaa micayyooti jedhanii lakkoofsa abbaa arganii fidanii namatti kennuun maaliif barbaachise? Wanti ofiif harka isaaniitiin dhugaa micayyoo dhiigni micayyoo ofiif harkaan watwaatee gadi yaa'u ragaalee qabatamaa ta'u wanti nuti funaannanne ni jira. Saniin immoo itti gaafatamu. Osuma micayyoon tun harka ishiitiin morma ishee ofirraa buusteyyuu jedhame sababni isaanii gadi ba'anii gumaa keenya kaffaluu qaban. Galatoomaa dhiifamaa miira keessa garaa kootitu na gubatee jira. Akka duuti micayyoo tanaatii fi wareegamnaa caaluu hundeessaa garaa koo na gube. Duuti namuutu garaa na gube beeku. Akkam fayyaa keessanii? Jirra seenuu baga nagaan dhuftee. Baga jiraattu. Yaada qabdaa sabboontu seenaa akkam nagaa keete? Nagaa kooti. Yaada Maal sabboontuun yaada qabaatte si ofiin dubsite. beentuun dubbattee jirti. Dhugaa yoo dhugaa haqa qabaatanii ashaaraa abdiin tuffii uummata kanaati beektanii. Baay'ee shamarran keenyallee dogoggora ni qabna. Kana booda walitti nu rakkoo miti kuni. Dogoggora guddaa qabna nuti akka shamarraniitti jechuudha. Darbee mooyyuu abdiin uummata Oromoo illee tuffatee jira. Akkuma gandaatittuu yoo ta'e tuulamayyuu tuffatee jira jedhee kan fudhadhaan. Sababni isaa mucoo kana inni ajjeestee jirta harka keetti duutee jedhanii jirra miti. Deemee waan qulqullummaa viidiyoo waraabaa ashaaraa kennuun barbaada jedhee biyya jiru kana keessatti biyya guddatteedha. Ashaaraa kennee bilisa ba'uun ni danda'a ture. Siigalee ofitti amanamummaa odoo qabaatee jechuudha. Soo kanaaf iyyuu wanti inni ofitti amanamummaa dhabee ashaaraa kennuu didee fi waan ajjechaa mucoo kanaa keessaa harka qabuu fi ammoo akkuma mijattiin fimboontuun jettee mucoon tuni garbummaa hamtuu jala turte iyyuudha. Isaan hin ajjeesin iyyuudha. Mucoon tun garbummaa hamtuu jala turte. Sababni isaa bara teknooloojiin gurguddate keessatti mucoon kun waggaa 3 guutuu FB hin fayyadamne, TikTokii hin fayyadamne. So kana maalii fi waan garbummaa jala jirtuuf miidiyaa kana hundarraayyuu baddee jechuudha. Wantoota isii irratti tatta'aa ture yaa rabbi qofatu beeka akka itti jiraachaa turte. Maaliif namni keenya akka wal miidhu hundi keenya iyyuu ni beekna. Akka dura yeroo duraa halaala ta'anii hoy waliin jedhanuu miti gaafa wal bira gahame namni baay'een walitti jijjiirrama. Namni rabbiin hin sodaanne illee ni jira. Sigalee so jarri kun qulqullummaa odoo qabaatanii karaa kanaan bilisa obbaasuu danda'u. Waan qulqullummaa hin qabneef waan ofitti amanamummaa hin qabneef callisee taa'ee dhaggeeffataa jira. Deeggartoonni isaa immoo iyyuu abdii kana ijoollee baay'ee himachaa jira. Soo ta'e iyyuu jechuudha. Yeroo tokko jedhanii waan inni hin dalagee mucoo tokko dubbattee dhufte intaluma biyya isaaniiti. Shamarran 3 ulfaa'edhaan mana ijaaraa sana keessatti. Shamarran 3 ulfaa'anii shamarran 3 kiniina bitee fi shamarran 2 nagaadhaan bahee shamarran takkittiin immoo dibamte shinti beetii keessatti lafa dhooftee shamarran sanalleen kaasanii mana yaalaa geessanii achiin booda biyya galchanii kan jedhamu mucoon tokko dhuftee dubbatte. Deebihee immoo akka inni shamarran sijjamarii ni beekna maaloo Dubaayin keessatti jira keenya osoo ta'eyyuu warrummaan dhiiraa kun maallaqa shamarraniitiin maleedha kan isaan jiraatan. Sigalee namoota baay'eedha namni mucaa kana himachaa jira. Warri har'a jechuudha gandummaan hudduu Wantu waan garaa si gubu. Wantu waan garaa si gubu waan garaa keessa cincessu. Amma ijaazaa kootu jedhanii waan qabatamaan ragaadhaan viidiyoodhaan na bira jiru jechaadha. Ijaazaa kootu jedhanii waamu mana ijaazatitti ijoollee shamarranii. Dhiira 3tu shamara takkitti itti fayyadamaa bula. Waan safuuf safeeffannaa jala dhibbi keessa hin jirre namummaadhuma kee kana waan si jibbisiisu. Sinitti animaa jechuudha. Obsinee liqimsinee viidiyoo sanarra odoon ol baase biyyatu itti irratti wal duguuga. Aga kana shamarri Oromoo kabajaa isaan biraaf dhabde. Ormi maal nu godha yoo nuti kana goonee jennee tukkaanfannee teenya nuti. Cuqqaallanne
ukkaamamne caba kuni kana dhaga'uudhaan du'ee baduun filadhaa yoo dhugaa rabbi warri du'anii nu baafatanii dhiyaaceen maallaqni irraa nyaachuun okkee maal gochuun okkee ulfeechaan ijoollee kee isaanii miti kan ulfeechee ta'uu rufatti daa'ima isbeela jalatti gatee har'a ijoolleen Dubaay keessa jirtu hojii dhabdee rakkatte. Duuti micayyoo tanaa dhugaa shamaroota meeqaa baasuuf jiraata alaala. Hunduu amma dhufee abdiin akkasuma godhe namni gurbaa kana ni manni hin jiru. Kan asirratti dhufanii himataniirra asirratti machuu sodaatanii keessan isuma tajjeese jabaadhaa kan jedhan meeqatamatu jiru. Isuma tajjeese.